السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو ظهر لفتة سالها امتيوب درجرتو نجا كيساني الحمد لله. إجا هرس من لما مقالة جمع كيساسني في ديرا من لما يتشو لجن كان جتين سما دلواتا سفر بريدارا أكاسي إن شاء الله فيديو كان هنجت أمورات إلى لا أكاسوما لايكي قد أيو سنتي تولي وروني channel كوتي فاراتاتا نمو سبسكرايب قد لايك شير قد سندقتنا بارك الله فيكم. Egaa yeroo hundayyuu jalqabarra safara isaanii sin daawwachiisaa sirriitti jechuudha. Maaliif mana tokko bituun safara jechuudha murteessaan. Kanaaf akkasuma gatiin manaa dabaluuf qannasuun safaraan murtaaha. Kanaafiyyuu jalqaba safara isaa akkuma argitanii safarri mana kanaa qociidha. Safara qocii jedhamudha. Akkuma argitan kun dallaa isaa keessaa maashaallah baay'ee tokko bal'aadha jechuudha lafti isaa. Akkuma argitan manni dudduubbeetti siqee ijaaramee jira. Kunoo kun lafa bal'aa qaba jechuudha. Kaareen mana kanaa lafti kaareen isaa kaaree 300dha. Isumaa uummanni irratti ijaaramee jiru dudduubbeetti siqee jira. Mana sanallee bareedaadha jechuudha. Manni isaa qalamii dhumatu bokkaa irraa kakkaase malee manni isaa bareedaadhuma jira. Mana sanas itti fayyadamamaa. Kan biraas mana ajaa'ibaa isaa fuuldureetti kaafachuu dandeessu jechuudha. Maaliif fuulduree dhaabotaa bal'aa qaba gatii ta'e jennaan kaareen isaa 300dha. Akkasii manni kun bishaan qoxaarii ibsaa qaba waan hundayyuu guuttatee jira. Namni keessa jiraataa jira. Akkasii mana gurgurtaadhaaf dhiyaate gaa kaartaa pilaanii qaba waan hunda guuttateera. Akkuma argitanii dudduubbeessaa akkuma dubbaametti dhiifame shaklaan naanna'uu ka'ee dhiifame namoonni bittanuu qalamuma isaa fi dudduubbeessaa hafe shaklaa naannessuu kanuma kan isinirraa eegamu malee waa tokko waan irraa hafe hin qabu. Akkasii hordoftoota koo akkuma argaa jirtan dhugaa maashaallah dudduubbeetti siqee ijaaramee lafa bal'aa fuuldureedhaa qaba. Kaareen isaa 300 baay'ee tokko ni mijaaha jechuudha. Isa irra jiru keessas jiraachuuf kan biraallee fuuldureetti kaafachuu fi hundinuu akkuma barbaadanidha. Akkasii hordoftoota koo akkuma argaa jirtan kan bukkeedhaan jiru sun mana fincaaniiti. Keessa isaas hunduma isaayyuu kan waliin ilaallu ta'a. Akkuma argitan qoxaariin isaa kunoo girgiddaa irratti rukutamee jira. Seenaa jirra mana keessaa kun koolidarii isaati. Koolidariin isaa kana fakkaata. Kun egaa saaloonii isaati. Xiqqoonni dukkanaa ganama ture yeroon sun jechuudha. Kun egaa saaloonii isaati. Saalooniin isaas bal'aadhuma gahaa kan ta'edha. Akkuma argitan egaa saalooniin isaa kana fakkaata maashaallah. Kuni manyitaadha. Namni ciisee jira. Keessoo isaa kaasuu hin dandeenye. Kunis immoo manyitaa lammaffaati. Achiin mana qodaatu jira yookiin kichinii jechuudha. Walumaa galatti kifilii 4 qaba manichi. Akkasii kaa hordoftoota koo kun ala isaati akkuma argaa jirtanuu mooraan isaa keessi baay'ee tokko bal'ina qaba. Namoonni bitachuu barbaadanii kaa gatiin mana kanaa qarshii miliyoona 2dha. Akkasii hordoftoota koo lakkoofsa irra jiru argitanuun na dubbisuu dandeessu jechuudha. Namoonni mana kana bitachuu barbaadanii maashaallah safarri isaallee qocii jedhama jechuudha. Egaa kun immoo mana biraati. Akkuma beekamu gaa jalqaba safara isaati kan inni isinitti agarsiisu. Safarri isaa kana fakkaata maashaallah safara ho'aa bareedaa kan ta'edha. Kunillee safarri isaa qociidha. Manni kun kan inni itti argamu jechuudha. Safara qocii jedhamudha. Mana ammaatiin safaruma tokko jechuudha hordoftoota koo. Karaatti illee dhiyoodha. Safarri isaa baay'ee tokko namatti tola jireenyaaf kan ta'udha. Egaa akkuma argaa jirtanuu kun immoo bal'inni lafa isaa kaaree 200 akkuma sarvisii wayitu irra jira manni. Garuu namni irra jiraata keessa jiraataa jira manicha. Namni hamma bitee irratti ijaarratee keessa jiru kun laficha abbaa qabiyyee irraa bitee irratti ijaarratee keessa jiraataara jechuudha. Garuu sababa wayitiif gurguraara. Dhimma kana gurguree gatiin qalalleedhaa lafumaatti siqee bitee waa itti dabalee irratti kana waan irraa fi hojiidhaan hojjechuuf gurguraara malee waa ta'ee miti. Akkasii kaa hordoftoota koo kanaafi namichi amma gurguraaru kun
laficha abbaa qabiyyee irraa bitee ofumaaf irratti ijaarratee akkasitti gurguraara takkaa hin gurguramne jechuudha. Akkasii kana namoonni bitachuu barbaadanii itti dhiyaadha. Manni irra jirullee bareedaadha. Uuma bicuu haxoofnaan bareedaadha. Kilaasii 2 qabdi. Kichinii wajjin 3. Kilaasii 2. Kilaasii 2 qabdi. Mana fincaanii qabdi. Bishaan ibsaa qaba. Qoxaarii. Akkasii kana hordoftoota koo lafti isaa kaaree 200. Namoonni bitachuu barbaadan lakkoofsa asirra jiru na dubbisaa. Egaa gatii mana kanaa qarshii miliyoona 1.4 miliyoona 1.4 jedhama. Waliigaltee xiqqoo qaba. Akkasii kana inshallah mana murteessaan safaraa akkuma isinitti himee kun kaartaan qabu garuu imeejii keessa jira. Imeejii qaba kaartaatti baasuuf salphaadha jechuudha. Akkasii kana hordoftoota koo akkuma argaa jirtan dhugaa manichi kana fakkaata mashallah. Namoonni bitachuu barbaadanii itti dhiyaadha. Irra hedduun keessan egaa mana gatii madaalawaa ta'e jettu kunoo akkuma argaa jirtan manni kunuyyuu birrii miliyoona 1.4 yeroo jedhamu kan kanaa gadi immoo safarri isaa achi siqaa yoo kan ta'e malee yeroo ammaa kana manni magaalaa Jimmaa keessatti manni miliyoona 1 miliyoonaa gadii waan akkasii hin jiru jechuudha. Lafa duwwaadha. Wanti seera qabeessa hin taane ni jiraata ni argama. Isayyuu achi siqee jechuudha. Daarichaadha. Garuu waan seera qabeessa hin taane bituurra akkuma taatanii jabaattanii ciniinattanii waan seera qabeessa ta'ee fi waan safarri isaa bareedaa ta'e utuu bitattanii gaariidha inshallah.